Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan uummata qaqalii jirtanii? Hamastar kombaat irraa waan haaraa fidatee jira. Waan haaraa san kaniin isin garsiisu ta'a. Hamastar kombaat ka faayidaa isaa kana yeroonii fi miliyoona 5 kana yeroonii fi guyyatti kana harkattu taate doolaara 100 akka guyyatti harkachuu jirta jechuudha. Kanaaf warri itti fayyadamutti hin jiraanne itti fayyadaman isin jaa. Akkasuma waan haaraa inni irra qabatee dhufee isin garsiisa. Nooliin tura. Iddoo irni par tab jiru kana yeroo sadiif kilik goota. Yeroo kilik goote kunoo haala kanaan nu fidee jira. Haala kanaan deeyilii hyper jedhamu jee nu fidee jira kunoo haala kanaanii. Guyyatti miliyoona takka dabalee jira ammas. Duraanis miliyoona 5 guyyatti firii kooyinii jechuudha. Firii kooyinii guyyatti miliyoona takka ammas fidee jira jechuudha. Kanagaa harkachuudhaaf maal godhuu qabdanii kan guyyaa har'aa jechuudha. Foormulaa addaa tokko miliyoona takka harkachuudhaaf kunoo haala kanaan qubee B takka nu fidee jira. Ammas qubee T takka barbaanna. Kunoo haala kanaan gaanii gartanii kabajamtootaa fi hordoftoota BT ammas qubee B takka barbaanna. Kabajamtootaa fi hordoftoota akkuma agartan kanatti gaa kunoo. Kabajamtootaa fi hordoftoota kunoo haala kanaan gaa irratti cuqaasnee kan bannu ta'a kunoo haala kanaan banne jira. Akkuma agartan kanatti kunoo banamee jira. Galatooma warri ilaan gaammaa daawwachaa jirtan galatooma ulfaadhaa nagaan turaan gaam viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay.